Kun sagantaa michuu waldaa beeksisaa fi maxxansa Coqorsaan qophaa'ee isinii dhiyaatudha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa keenya har'aa keessatti Gadu abdi utatu nanise sumako findekan jerak bayi negargare tu ada bera abati ana sosobet agarsiisuudhaaf qubeen qubeedha. Fakkaatti quba keenya afran finnee akkuma kana dura jalqabnetti waa'ee namoota fedhii addaa qabanii kan biroo dabalataan ilaaluudhaaf yaallaa. Torban darbe waa'ee namoota miidhama dhageettii qabanii ilaaluu jalqabnee turre. Keessummaa waliinis marii jalqabnee turre. Har'a isa torban darbe jalqabnee turre itti fufna. Itti bintalatti kana afaan isiitiin waa akka beektuutti kana. Mucayyoon tun dubbachuu hin dandeessu bariin irraa fattee beekaa gooti. Qoy barreeffama wiitii na walii galii malee ani maatti hin beekaa. Hin beektu taanaan maal gooti mana barumsaa? Hin baratu afaan qabu. Jedhi waan beekin ittiin tole. Maal olli barreessitu kam? Akkamitti tiree abbaatti akkamitti itti maafanu? Eenyudhaaf xalayaa barreeffattaa waanuma ta'e ittiin himtu? Maaliif waajjachaa wanta kana barreessuun isheen kun odaaf gala dhiifa manaaf godhi wanti ati naan jettu naaf hin galle hidha bawwaaleen ta'e. Isatu garana budu. Ini nama tu tanah hidup. Maaf jettee si arra ta'uudhaan mana barumsaan deemaa jira. Mana barumsaa Kun jechuun mana barumsaa ta'uu isaa kun mana barumsaati. Dhiifa naa godhi hin jedhamtu. Inni galuu fi dhiisi dhiifa manaa godhi hin jedhan asirratti sii barreessa. Maal? Homaa rakkoo nu jiru dhiifa misiniif godheera. jettee biifti. Naa dhiisee. Natti dhedheeressi namni waan isaa siin beeku. Isuma ammaa fi dhiifa kuusan bari. Nala akkana isin dhiifame itti jedhina akkana dhiifame. Lafa akkasiin gaggeessa.
Mucayyoon maal barreesse? Ijoolleen baran hunduu hamaa sammuu isaanii hojjetu. Gurratu lagayini. Sammuun hin hojjetu taanaan maal gochuu deemu mana barumsaa? Sammuun hin hojjetaa, hin yaadu, sirriitti hubatus, hin argus akkuma argitu sana. Maaliin baratu? Gurruma qofa jedhama afaan isaaniitiin barate. Aflattoo. Aflattoo. Aflaattoo. Booda maladhe. Aflaattoo. Laakka akkasumatti aflattoo. Gabaabsitii laa aflattoo. Aflattoo. Qaamanii miti. Aflattoo akkasumatti. Aflattoo. Isa jechuun immoo maal jechuu isaa ta'e wanta lamatti walitti dhufee aflattoo san ijaare. Afaanii fi mallattoo. Aflattummaati waan akkasii. Kenna. Laale aflattoon kun immoo isaan miti amma afaan hin dubbannaa gurraa hin dhageenya miti ree. Isaan immoo harkaan hin dubbatu ijaan hin dhaga'u. Haalladha keenyarraa. Namni jaalladheeffatu. Ilaalaali kan. Isa mallattoodhaan haasa'e yoo ta'e yoo agarre malee hubachuu hin dandeenyu jechuudha. Kana jechuun gurra sirmaan fayyadaman isaan Maal barbaachisa? hin barbaachisa. Ijuma qofa barbaachisa. Akkasumatti Hatuma waan jaalala. Eessatti hirgaatu kana kaas. Tahu saatiin hedduu ta'a. yeroon dhaga'u yommuu nabe umuriin koo waggaa 15 ture. Yeroo sanatti namoota warra dhagaanii wajjin amma kutaa 9 bareera. Kutaa 9 ergan fixee booda waan na dhukkube gurri koo dhaga'uu erga dadhabee booda waggaa 2 fayyina argachuudhaaf mana qorichaa deebi'aan ture. Fayyina argachuudhaaf iddoo adda addaa mana kadhataas mana qorichaas deemeen ture. Garuu gurri koo dhaga'uu hin dandeenye. Kana booda Isuma koo wajjin waliin mari'adhe Finfinnee keessatti Shimallis Haftee kan jedhamu mana barumsaa galee kutaa 10 galee amma 12tti bareera. 12 booda immoo qorannoo fudhadhee ergan darbe booda University Asmara galee barumsa economics'itiin BA degree eebbifameera. Isa booda gara Finfinneetti deebi'ee Gugalees Staatsii Itoophiyaa wajjin galeera. Gugalees Staatsii Itoophiyaa keessatti waggaa 4 ergan hojjedhee booda gara Afrikaa dhimmaa deemuudhaan Botswana biyya jedhamu economics'dhaan MA digriidhaan eebbifame gara biyyaatti deebi'ee jiru immoo Gugalees Staatsii Itoophiyaadhaan hordofeera. Yommuu waggaa 15tti dhageetti dhabee baay'ee gaddeen baay'ee boo'es warri koos firoonni koos abdii fudhatanii turani.
yommus kutaa tokko amma sagalitti yommuu baru baay'ee bayeessatti baraan ture. Garuu rakkinni kun waan dhufeef karaan gara fuulduraa dukkana ta'ee natti argamee ture. Hiriyoota koo wajjin akka durii haasa'uu taphachuu hin dandeenye. Namoota ani beeku wajjin walii galuu nan dadhabe. Maatii wajjin walii galuun dhibee ta'e. Maqaa kanaaf baay'ee gaddaan ture. Garuu waggaan darbe waggaan yommuu dhufu anis gadduu abdii kutachuu nan dhiise. Keessummaa koo Finfinnee kan jiraatu baay'ee na gargaaree ture. Ana bira dhaabatti anaan sossobee ture. Na keessummaa koo baay'ee na gargaaree ture. Isa booda barumsa itti hordofuu danda'eera. Rakkoonis gaddis wayima abdii kutachuun hafee jajjabaachuu danda'eera. Yeroo Finfinnee dhuftanii barachuu jalqabdan aflattoodhaan namni isin gargaaru jira yommuu akkamitti barattan? Finfinneetti mana barumsaa erga galee booda rakkoon narra ga'e maaliif jenne tokkoffaa dure yommuu na ga'u barsiisaan yommuu nu dubbatu ani nan nagaatu. Barsiisaan yommuu ni haasa'u dhaga'ee nan sara yookiin nan kadhabatu. Amma garuu erga gurri koo dhaga'uu dhabee barsiisaan kutaa mana barumsaa galee yommuu haasa'u yommuu barsiisu dhaga'uudhaaf rakkina guddaa ture. Garuu rakkina kana darbuudhaaf immoo tokkoffaa barsiisonni sararan yookiin yommuu kataban baay'ee hordofa. Barsiisaan yommuu saraaru saraan anis itti hordofin nan kataba. Lammaffaa kitaaba baay'ee nan dubbisa. Baay'ee kitaaba adda addaa laabireerii keessa gadhees nan dubbisa. Sadaffaa immoo hiriyoota koo wajjin baranii daftara isaanii nan harkifadha. Isaan irraas waan isaan tsaafanii harkifadheen nan dubbisa. Utuun dhaga'e baay'eetti cimaan ture qabu maqaa dhageettii hin qabneef gara teellaatti na harkisuun hin hafne. Kana hundaa garuu waan sadiin jedhameef barsiisaadhaan hordofuu hiriyootaan gargaarsa gaafatu kitaabota dubbisuudhaan barumsa koo qaxxaluu danda'eera. Kudha lama erga fixe booda yuunivarsiitii Asmaraa galee boodas immoo Afrikaa karaa dhimmaa deeme barachuu danda'eera. Rakkoonis jira garuu rakkoo darbuun hin danda'ama. Wanti hin dandeenyu jedhanii abdii kutachuu baay'ee miti. Yoo jabaan karaan hin banu karaan tokko cufame Waaqayyo karaa tokko bana. Kanaaf jireenya keessatti abdii kutachuun baay'ee miti. Anis jireenya kootti waan baay'ee argeera. Dheeratina
argeera jabenes argeera namun hundun biyya lafaarra kan jiraatan rakkina ana bichaa miti garuu rakkoo kana darbu barbaachisa. Kanaaf anis barumsa koo rakkoo jiru darbeen baruu danda'eera. Maatii qabdus turtii obbo Alamaayyoo waliin qabnu har'aaf asirratti dhaabnee torban itti deebinaa. Amma gara sagantaa aflattootitti haa ceenu. Aflattoo torban darbe biranne keessatti qubee quba afaan Oromoo haga qubee maatti barannee turre. Qubeewwan kana ni yaadattu? Mee qubeewwan kana yaadachuudhaaf yaala. Qubeewwan haga ammaa baranne kanaan jechoota ijaaraa shaakalaa akka turtan abdiin qaba. Mee qubeewwan ani amma isinitti agarsiisu kana ilaaluudhaan jecha ijaaruudhaaf yaala. Haa jalqabnu. Jecha maal jedhu argattan? Ammas jecha biraan isin kenna. Ni hojjedhaa jecha kana. Jecha maal jedhu argattan? Ammuma qubeewwan dabalannu jechoota baay'ee ijaaraa turuu deemna. Ammas qubeewwan hafan itti fufuudhaaf yaalla. Qubee naa hojjechuudhaaf quba keenya lamaan quba xiqqoo fi quba amartii quba guddaadhaan haala kanaan gadi qabnee quboottan hafan irra keenyee haala kanaan erga qopheeffanne booda yeroo agarsiisnu akka namni arguu danda'utti fuulleetti garagalchinee haala kanaan dalga odoo hin ta'in haala kanaan suuteennee asii olee ol fuunu. Qubee kana yeroo agarsiisnu haala kanaan agarsiisna. Sababni nuti sochoosnuu fi qubee afaan Ingiliffaarraa adda taasisuudhaaf. Amma qubee O hojjannaa. Qubee O agarsiisuudhaaf qubeen O qubeedhuma O fakkaatti giingoodhuma fakkeessina haala kanaan. Quba afran finnee quba guddaarra haala kanaan keenyee giingoo fakkeessinee agarsiisnaa. O yeroo agarsiisnu garuu akkasitti micciirramnee namatti agarsiisuudhaaf hin yaallu. Sababni isaa aflattoon salphaadha. Nama dhiphisu, nama bashannansiisa malee rakkannee hojjechuu hin qabnu. Akkuma afaanii osoo hin dhiphatin ittiin haasa'uu danda'uu qabna. Asuma cinaa gateetti keenyatti giingoo hojjennee afaanuma biratti haaluma kanaan agarsiisuu qabna jechaadha. O yeroo jennu haala kanaan qopheeffannee boca kana agarsiisna. O hojjennee quba lamaan haala kanaan amartii hojjechuun sirrii miti. Kun O miti. Kun dogongoradha. Kuni qubee Faa fakkaatti. Qubee Faa fakkaatti.
oo miti kun. Oo hojjennee haala kanaanis banaa goonee hin keenye sirriitti cufuu qabna malee akka banaa fakkeessinee yookaan qubee biraa fakkaatee akka nama dogongorsine haala kanaan cufnee sirriitti agarsiisuu giingoodhuma fakkeessinee sirriitti nama ilaalutti qabnee agarsiisuu qabna. Sira dursa boca isaa sirriitti eegga hojjenne booda sochii kana itti daballaa jechaadha. Amma immoo qubee paa hojjechuudhaaf quba lamaan haala kanaan qopheeffannee quba lamaan haala kanaan bannaa. Quba gidduu gara fuulduraatti, quba agarsiistuu gara duubatti haala kanaan qopheeffannee qubni keenya ol sirriitti ol eegga dhaabne booda haala kanaan sirreeffannee quba guddaa gidduu isaanii galchinee quba keenya akkasitti gadi garagalchinee asii olee ol fuuna. Qubee afaan Oromoo waan ta'eef qubee Ingiliffarraa adda baasuudhaaf haala kanaan ol fuuna. Qubee paa yeroo hojjennu haala kanaan akkasitti waliin garagalchinu. Kun dogongoradha. Paa yeroo agarsiisnu haala kanaan akkuma gareetti ol kaasnee agarsiisna malee haala kanaan duubatti garagalchinee agarsiisuun dogongoradha. Qubee qaa hojjechuudhaaf quba keenya guddaa fi quba agarsiistuu haala kanaan qopheeffannee isaan booda gadi garagalchinee qopheeffannaa. Egaa gadi garagalchinee booda boca isaa sirriitti qopheeffannee Ingiliffarraa adda baasuudhaaf ammas qubee kana akkasitti ol kaafnaa jechaadha. Qubee afaan Oromoo waan ta'eef ol fuunee agarsiisna. Qubee raa agarsiisuudhaaf immoo quba lamaan ammas haala kanaan qopheeffannee quba agarsiistuu fi quba agarsiistuu lamaan haala kanaan qopheeffannee quba agarsiistuurra duubarratti quba gidduu irra goonee qaxxaamursinee quba sadeen haala kanaan hiinee qopheeffanna. Bocni harkaa kana fakkaataa yoo namatti agarsiisnu akkasitti fuuldura isaa garagalchilamnee duuba isaa hin agarsiisnu. Isaan booda sochiin isaa Ingiliffarraa adda baasuudhaaf asii olee haala kanaan ol fuunee qixuma afaan keenya biratti ol fuunee agarsiisna jechaadha. Qubee raa. Qubeewwan kana mee irra deebinee hojjechuudhaaf yaalama. Isinis qophaa irra deebina xiqqoo saffisa daballee hojjechuudhaaf yaalla. Naa oo paa qaa raa. Haga ammaatitti nu hordofuu keessaniif galatoomaa. Baramee haga torbaniititti qubeewwan kanaan jechoota kana shaakalaa tura. Haga torbaniititti nagaan tura. Galatoomaa.